waan biraa of keessaan qabate waraqaa ergini dibamte situuf beeka tariitii galteetu achi keessatti yoo rabbiin sirraa fuudhe maalleen sunu yoo siyaaf namni deebisiin jedhu hin jiru yoo nama mataa dhabe ta'e malee fayyaan harka rabbiiti kan si dhibe rabbi kan sirraa fuudhu rabbi halkan takka yoo sirraa kaka'u taate maaliif turkii deemuu dhabde yookaan maaliif akkas ta'uu dhabde wanni jedhamu hin jiru yoo nama hanqina qabu ta'e malee rabbi sirraa fuudhudha wanni sii kennameefu itti yaalamiidha ijidduu kanatti yoo rabbi si fayyise dirqama birriin ta'enna mana hospitaalatti dhumuu qabdi namni jedhee sii kenna hin jiru. Kanaaf kana kanumaan bira tarraa rabbi si yaalu ati immoo tarkaanfiin kan kee qe'ini kan keeti mana yaalaa kan keeti. Duubana maal si godhan ajandaa si godhatanii gaafa aartee jette waa dubbatta gaafa waa dubbatte immoo namoota jaalattu kanaa fi namoota si jaalatan kanatuyyuu sitti mufata waan ta'eef maaliif si dhoorkan waan ta'eef si dhoorkan akka jechan baane akka dubbii hin dabarsine si dhoorkan waan ta'eef kanaaf namoota ati jaalattu kasi jaalatu sabaaf sablamii si duuka dhaabbatee halkanii guyyaa dhibeen kan kee keenyaa siin jedhaa jiru kanatu sitti mufata. Kanaaf namoota akkasiitiif iddoon kennin namoonni akkana waan biraa sirraa fuudhan waan biraa sirraan fuudhan simiira keessa galchanii ergasii si dubbisanii akkana jedha siin jechuu barbaadani malee kalee deengaddaallee gargaarsa keetirraa jalqabee hanga ilaa irraatti hin milkoofne waan ta'eef jabaadhu itti fufii waan keessattuu waan namni siin jedhu waan ilmaan Oromoo siin jedhu keessaa funaanna yeroo raftu taa'ii maal naan jedhan gaarii na gorsa immoo hamtuu na gorsa waan jedhu adda baafadhuuti haala saniin waan biyyi si gorte fudhadhuuti kaleellee si gorsaa turanii har'a si gorsaa jiranii boru si gorsuuf deemanii atis kaleessa nama gorsaa turte gaafa fayyaa qabu namni nama gorsa gaafa fayyaa dhabe immoo gorfamaa ta'a namni. Kaleessa nama dur fuuldura dhaabbattee nama gorsaa turte kallattii akeekaa har'a immoo tura akkattee yookaan dhibamtee erga taate immoo gorfamaa taata. Akkanuma namni gaaf tokko gorsaa gaaf tokko gorfamaa ta'anii kan akkasitti fudhattee kallattiin kan kee amma booda waraqaa nu ergi akkas nu ergi nama tokkotti waraqaa ergi dhibamte fayyite torban tokko keessattuu manni yaalaa Itoophiyaa keessatti ilaallamtee doktoroonni homaan qabdi yoo siin jedhan deebuu dandeetta. Homuun jiru sirra. Maaliif maa dhibamtee jedhu hin jiru kanaaf waraqaa naa ergi akkas godhi kottu gastii kennarra akkas ati daa'imaa miti kan makafamtee deemtu. Sitti tole taanaan gastirra seenu. Dhibeen tokko immoo kan nama ciibsu itillee irratti nama galchu jira tokko hanqinni nama kennamaa inni bakka mubaarak dhibamee itillee irratti galee tortoree yookaan qaamni irraa dhume laamshee ol qabanii gaqqabanii gaafa sadii gaafni sitti kadhatuu barbaadu. Warri akkas yaadu sun akkasii miti. Dhibeen tokko ka osoo fayyaa qaban ka osoo nyaatan qaama keessa deemee nama baasii fidanii sadarkaa kana ga'ee hin gargaarraa ka jedhan san barbaadan. Kanaaf dhibeen kan kee dhibee akkasiiti miti sanillee rabbi siin godhini ammas ati yaalamuun kan kee kana jarri yaadni isaanii oduraa san ture ammallee san hin turre dhibeen tokko ka odomaa deeman nama miidhu jira tokko immoo ka gaafuma nama qabetillee irratti nama hambise kan nama jaalatuu fi kan nama jibbullee harka nama kennisiisutu jira waan ta'eef kallattii kee kana laaltee dhaabbattee waan fiisiin jedhu fudhatte jechuu barbaade ani kanaa oli waan guddaa jechuun barbaadu beektota as keessatti jira as keessa jiranii isaantu dubbate kanumaanan xumuraa galatoomaa isiniin jira warri yaada qabu itti hafuufu jalaana gara na deebisa. Dhiifamaan yaada kootuun fixatti nan bahe. Yaala dhugaadha Joon Daani'el akka saahibaatti ni jaalatta wanni dhimma Joon Daani'el si galchu tokkollee hin jiru. Yaala keetii fi yaala kee qofa namni kun yakka hojjete irratti itti gaafatamummaa qaba. Naaf ejjennoo garaagaraa qabaachuu dandeenya asirratti. Dhimma biyyaati. Gorri guddaa ammas waa'ee Joon Daani'el dhiifama gaafattee ammas mootummaa waliin walitti si naquufi jechi kun sirrii miti. Sirrii miti. Anis wanni si jechaa jiru waa'ee Joon Daani'el seeraasisuuni faawulii tuuyisisuu ala waan maammeen jeekeessa illee waan hin firii fudhadhuun hin qabaani. Dubbii ijoollee fi dubbii maraataa keessaayis bu'aan dhaban jette Oromooni. Waan lal furraa waa hunda gamaa gamana laalaa deemuun gaariidha. Ati immoo inni dhayiteef yaala akka saahiba keetii tokkotti yeroo gargaarsi barbaachisutti yoo inni bee dhayitee gaafachuu ta'e wanni si dhorku hin jiru. Sagalee ta'uu fi miidiyaa irratti immoo waan biraa nan barbaada. Maal jetteedha? Dhugaa dubbachuudhaaf li'iltiin samoonii kana viidiyoo jechuun laayibii bantee haasaa turte reefillee ergadheen ture. Na sensitidde gaafii tokko tokkoon gaafachuu barbaada. Mucaan kun nan kabaja nan jaalladhani miidiyaa kana keessatti nan argaa. Keessattuu dhimma Joon Daani'el hidhamuudhaan wal qabsisee namoota Joon Daani'elin akka malee balaaleffataa jiran keessaa nambar waaniin isiidha. Yoo asii jiraatu dhageeffadhu hammeenyaa fi miti yookaan maqaa kee xureessuu fi miti iyyuu waan gaafiin itti ta'eef namoota nambar waanii lakkoofsa tokkoffaa irra Joon Daani'el ajandaa godhee suuraa maxxansee qeeqaa jiru keessaa
li'ilti dha tokkoffaan mubaarak obboleessi kiyya viidiyoo qoosaadhaa ummanni miidiyaadhaa dalagaa jiru dabalamee dalaguun sun akka kiyyatanaa fi sirriin ittiin fakkaatu ammoo dalagee jira wanni ammoo qoosaa ta'ee jira haa ta'u ammoo li'iltiin gaafa joon daani'el waa inni qoosaa mubaarak dalage kana fuutee gaafa suuraa mubaarak dhibame fuuteetiin akkami joon daani'el irratti waan kana dalage jettee gaafa mormitu eenyuun taateeti torbaan guutuu guyyaa 3-4 akkasila namni siyaasa uffata akkas gobas Maame si buuseera aboo maal jedhe malee namni adamachuu hin dandeenya aboo. maame al takka ila an gaafii kana natti ta'e guyyaa 3-4 ija kiyyaan arge halkanii fi guyyaa joon daani'el namoota balaleffachaa turanii fi itti qoosaa turan keessa adda durummaadhaan mubaarak caalaa mubaarak Buusaatu kaanii mooditana mana kanaatti abbaa buuftee buusee afaan gooti waan taane baaftee oolte. Eenyuun keetu kan dhimbu jedhate. kana jennaan li'iltiin osoo amma kijiba kiyyaa wajjitti ama viidiyoo ol baafne viidiyoo 10 ol dalagdeerti yoo xiqqaas 20 ta'a ka isin li'ilti irra dalagdi joon daani'el irra dalagdi li'iltiin ammoo fuutee deebitee mubaarakiin akkamitti isarratti waan akkasii godha jettee ummata nama kuma meeqa isarratti duutu irraa gaafa siin baastu maaliif akkasii waan kana goote gaafii guddaan itti ta'e dhuguma li'iltiin haqa yookaan dhugaa mucaa kanaa barbaachi deemaa jirti an joon daani'el maaf waan san godhe maaf akkas ta'e hin jennelle hin jedhus maaliif jennaan an nama mucaan kun dogongoreera akka inni balleesse duraanis nan beekaa erga inni balleessee hidhaa seene mana hidhaa jirutti omaa seera gala seene waan ta'eef san isaa fi hojii isaa haa baasu dhimmi amma hin buutaaf hin bu'u kuni qoosaa ta'ee jira akkana amma argu jiru qoosaa ta'e malee hammeenyummaafis hin se'u ijoollee muka gubbaa dhaabbatanii gaarii gubbaa yaabbatanii saayikilii yaabbatanii dalaganii akka qoosaatti mubeelleen akka qoosaatti dalagee ammoo joon daani'el kaleessa waan gaarii dalaguuni har'a dogongora gilaa yookaan seera duraa isa nan bisnee jiru dhugaadha kaleessa ummata booranaas ta'ee ummata kaleessa gaarii dalaguun seera irraa nama dholchu umrii kee guutuu hawaasa yoon gargaare ka'ee yoo waa balleesse kaleessa haydara waan akkasii dalage jedhamee har'a ammoo wanti ilaalamuuf hin jiru seera waan ta'eef biyya seerri keessa jiru yoo jiraatte seeraan adabamta kaleessa mubaarakiin dhufee jira dhaabbatee jira akkamitti mubaarak isaan qoosa jechuullee an akka kee dongorantti fakkaata silaa gaafii kana li'iltii gaafachuu barbaade isin ammoo ni baate yoo hiree argadhe yeroo biraan gaafadha asumaan ammoo obboleessa keenya mubaarak baga nagaan gara biyya abbaa keetii haadha keetii fira keetii aalii fi ollaa keetii nagaan dhufte ajandaa akkanaatiif bakka hin kennini fayyaa kan keerratti xiyyeeffadhu ajandaan ni lufa ajandaa miidiyaa kun hin dhaabbatu jabaadhu si hojii jirraa duubatti hin deebini jecha namaa hammeenya namaa bakka hin kennini sin jechuu barbaadu obboleessi kee galatoom ulfaadhu horii bulii deeban yeroo mulii jihodoo ko oromiyaa maayechil Galatoom ulfaadhu seenaa leeqaa tokko.